Waan haaraan qabadheen dhufe. Waan haaraan qabadhee dhufe. Waliin haa hojjennu. Kun olaalaa rifeensa keenya hojjechuudhaaf rifeensa keenyaaf chaalenjii hin daganne joo eessa geessaniirtu chaalenjii keenya hin daganne har'a isa kana viidiyoo gaggabaabsanii waraaba maaliif akka yeroo dheerate namni viidiyoo hin laalu kunooti as keessatti reetii yookiin immoo aloveeraa jedhan yookiin immoo sabbaaraa jedhan hin qaba. Sabbaaraa jechuun kana as keessatti qoronfudii xiqqoo shinqicadhe qoronfudii xiqqoodha. Kuninis kaffee maankaa tokko. Kuni gurraachi kun immoo buna isinitti fakkaatiin bunaa miti. Firee maali isinitti fakkaata? Fireedha kun. Firee tamarii. Argitanii? Firee tamarii isin hin gattan miti hin gatinaa firee tamarii. Yeroo kaakii hojjettan akkanatti keessaa yeroo guurtan jechuudha. Miiccaa qulqulleessaa bishaan keessatti zafaatii. Miiccaa qulqulleessaa akkanatti goggogsaa aduu keessatti. Goggogsaa akaadha. Yeroo akooftanii amala jabaachuu qaba. Maashinii suuta jettanii yookiin tumuudhaan yookiin harkaan tumtanii yookiin immoo maashinii isa guddaa sana yeroo qabaattanii maashinii waan hundumaa caccabsu sana yeroo qabaattan isa sibiila isatti daakuu ni dandeessu jechuudha. Isinitti agarsiisuufiin kana ani daakamaa isaatan manaa qaba. Maaliif rifeensa keenya baay'ee guddisa rifeensa keenya baay'ee guddisa yeroo baay'ee hinnatti fayyadamna hinnaa wajjiniini. Akkasumallee nyaara warri nyaarri keessan isiniif guddachuu didee nyaarri isin dhibbe isa kana kokonaattii wajjiniin gootanii gaafa dibattan yookiin immoo zazayitoonii waliin laaqxanii yeroo dibattanii baay'ee tokko gaariidha baay'ee tokko guddisaa isinittan agarsiisa nyaara akkootiifis akkamitti akkan fayyadamu. Kun asitti qibaatiin shunkurtii fi roozmarii fi qullubbii adiirraa hojjedheedha zayitiin kuni. Ani manumattiin hojjedha zayitii isinitti himeera. Waan barbaachisu manumattan hojjedha. Muuzii gurraacha hoo akkana yeroo ta'e hin gattaniisin ani hin gatu muuzii. Yeroo akkana ta'e muuziin hin gatu. Hin gatanii isaan hin gatanii ijoolleen keenyallee baay'een hin ganna waan ta'eef hin gatinaadha. Mataa keessanitti dibattanii ijoo daqiiqaa meeqa? Otoo attenshinitti kennineeti rifeensa keenyaa fi daqiiqaa muraasni hin geechu jechuudha. Daqiiqaan 10 mataa keenyaaf hin ga'a. Daqiiqaa 10 fudhatu. Kana daqiiqaa 10 natti fudhatu jechuudha. Gaafa ani rifeensa kootiif hojjechuudha ka'ee sa'aatii qabaadhanii mitiis kana waraabu. Sa'aatuma qabdurraan addaan hiradha isaa daqiiqaatii addaan hireen viidiyoo waraabas akkasuma immoo rifeensa koo hin dagadhu dhugaa. Hin dagatinaa rifeensa keessa warri rifeensi keessan haphii rukkaa tiriit godhaa rifeensa keessan. Warri haphiidhaa gaafa rifeensa keessanii waan jiruun mana keessa waan qabdaniin gaafa fayyadamtanii gaafa rifeensa keessan as takkaltan rifeensi keessan in rukkataa in furdataa akkasuma hin baay'ata isiniif dabalaa jechuudha. Warri rifeensi keessan rukkaa immoo akkasuma wanta ani hojjedhu kana ilaaltanii gaafa hojjettan dibataan ani hojjedhe illeen viidiyoo kiyya jala seentanii gaafa ilaaltanii itoo hojjetattanii baay'ee gaariidha. Rukkina hin hir'isaa jechuudha. Yani hin hir'isu dheerinatti jijjiira malee. Rukkina hir'isee hin hir'isu garuu dheerinatti gaafa geeddaramu rifeensi gaafa rukkatu gara dheerinaatti jijjiirama. Yeroo sanatti immoo rukkinni irraa badaa jechuudha. Asitti buuphaa tokkoon qopheeffadhe maaliif rifeensi koo naa antinii jedhe waan ta'eef amala buuphaa hin beektu eenyuma yaada. Maaliif buuphaan tokkoffaa rifeensa keenya hin dheeressanuuf dheeressaa aktiivii godha waan ta'eef lammaffaa immoo warri forii qabdan forii warri sinas chaggare dabbasaan koo halluu dhabeera kalarii gaha bareeda hin qabu yookiin kalarii gurraacha yookiin kalarii gahaa hin qabu warreettan inquraarii yookiin buuphaa fayyadamaa hanqaaquu fayyadamaa asitti loomiin qaba. Loomiin forii nurraa balleessuudhaaf illee gaariidha. Akkasuma rifeensi keenya caluma jedhootu forii hin qabaatin yeroo nu hooksisu hin jira. Caluma jedhe jechuudha. Otoo dhiqannu otuma dibannu nu nyaata. Qodaan rifeensa keenyaa jechuudha. Isa saniif loomii kana hundatti hin cuuffin. Dabalataan immoo intinii nurraa balleessa jechuudha. Foolii buuphaa hin balleessa. Buuphaa akkamittan dibadhaa buuphaan foolii hamaa qaba warreettan niskaffeen jira, qoronfudiin jira.
loomiin jira. Kanaafuu foolii hin qabu jechuudha buuphaan. Buuphaan nuti dibannu foolii hin qabu. Argitanii amma karaa itti cammaqxanii jechuudha. Yeroo xiqqishuma ishee itti cammaqna. Kanaafuu hanqaaquun foolii hin qabu, hin sodaatinaa. Baay'isaa fayyadamaa keessa warri rifeensa keessan dheeressuu barbaaddan muuzinii fi hanqaaquun baay'ee gaariidha. Baay'ee tokko jechuudha. Ganna jedhee isinitti himuu hin danda'u. Rifeensa dheeressuudhaaf iddoo guddaa qaba muuzinii. Baay'inaan ani muuziin fayyadama. Mana keessatti muuziin fayyadama. Muuzii kana hin gatu. Garaattis nan nyaadha garuu koomentii tokko arganii maatii baartaa garaatti gadi nyaadhu kan jedhu tokko wayiin argeen ture. Ani garaattis gadi nan nyaadha. Faayidaa guddaas waan argeef waa'ee muuzii. Kanaafin beeksisee dhaloonni baay'een itti fayyadamanii muuzii gatuurraa akkasuma avokaadoo tabalaasha'ee gurraacha'e gatuurraa itti fayyadamaadha. Akkanatti qibaatii mana keessatti hojjedhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Innaa kana fakkaata oolmaan kiyyaa guyyaa har'aa daqiiqaa muraasa waraaba kun daqiiqaa muraasa. Kanaafuu ilaalaa isiniin jedha. Kana fakkaata kun asitti amma hunduma isaa qopheessee jira. Waliin haa daaknu. Kunuuti akkuma argaa jirtan daakee xumuree dhufeera. Kana fakkaata juusii fakkaata juusii fakkaata. Ilaalaa. Baay'ee tokkodhas nama hidhachuudha dibachuudhaaf. Xiqqoo hin qallatee warri jettanii rifeensi keessan rukkaa warri ta'e qallachuun isaa gaarii rakkoo hin qabu. Maaliif rifeensi waan dhuguuf. Akkasuma rifeensi keessan haphii warri ta'e immoo jechuudha. Rifeensi keessan baay'ee haphii yoo ta'e rakkoo hin qabu. Irraa ol keessu. Dibattanii amma rifeensa keessanii gahaa ta'e dibattanii kaataniitu isa hafe immoo baradoo keessa feestaalitti yookiin immoo kiisii bareedduu xiqqoo ishiitti naqxanii baradoo keessa ol keessu zuura lammataa yookiin immoo lammaffaa torbee lammaffaatti dibachuu dandeessu. Isa akkanaa ani hojjedhu kana jechuudha tiriitimentii kanaa torbee lamaan fayyadamaa. Torbee lamaan yeroo fayyadamtan rifeensa keessan irratti jijjiirama addaa argitu, jijjiirama guddaa argitu. Jabaadhaa. Yaa hojjennu haa guddisnu haa kunuunsinu rifeensa keenya of hin dagannu. Hojii keenya duwwaa ilaallee of dagachuu hin qabnu. Boru yeroo gallee rifeensa keenya, boru yeroo gallee fuula keenya, boru yeroo gallee waan hunduma keenyadha. Ilaalla waan ta'eef akkanan tatta'ee akkanatti bifa koo dhabee jechuurra otuma hojjennu daqiiqaa muraasa itti fayyadamnuun isiniin jedha. Jabaadhaa asitti kunoo dibachuudhaaf dhufee jira. Sochii ganamaa. Rifeensa takakkalachuudhaaf sochii ganamaati kuni. Qophii ganamaati. Hirribaa yeroo kaane rifeensa keenyaas takakkaluudhaaf akkanatti fataa jenne of dadammaqsineetu kaana. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha. Rifeensa koo laalaadha. Rifeensi koo baay'ee naa rukkateera. Rukkina dabaleera, dheerinallee dabaleera ji'a lama keessatti. Ji'a lamaaf hin deema jechuudha bakka erga eegaleeti. Ji'a lama hin guunne chaalenjii warri eegaltanii turtan na waliin jabaadhaa. Chaalenjii keessan itti fufaan isiniin jedha. Kanaaf maaliif booddatti nafnu wal biraa isin hafnu jabaadhaa warri eegaltan. Warri immoo eegaluu barbaadan ammallee viidiyoo kiyya tokkoon gadhiisaa jira waan ta'eef viidiyoo tokko san laalatii jabaadhaa hojjetadhaa yookiin immoo har'umarraa illee kaa'aa hojjetadhaa. Laalaatu hin jaaka. Ispoortii hojjettu meeqa kotti? Harka koo ilaaltanii maal harki ishii mana gaa akkaraan hin jenneefini. Ganama ispoortii hojjedhaa jechaan jira. Ganama ispoortii hojjedhaa. Ispoortii hojjechuun salphaadha. Waanuma salphaadhaan ispoortiin ni hojjetama. Mana keessatti ganama yeroo lafaa kaane dugda koo mataa koo jennee caccabnee yeroo kaanu sana pushaappii buunee si'a 3 si'a 10 buunee gara hojii keenya yeroo deemne baay'ee gaariidha nu jabeessaa. Itti jajjabaanna jechuudha. Sammuun keenya firii ta'e tola. Kanaaf rifeensa koo addaan fuudhee jira. Kunoo ilaalaa rifeensa koo amma of kennee jira. Baay'ee tokko of jaalatee jira. Ergan tiriitimentii hojjechuutti deebi'eetii dura dhaabeen ture gidduudhaanii baay'ee na jalaa caccabee ture illeen amma garuu of gadhiisee akkatti ofiisaatiin filama. Of gadhiisee jira.
Na jabaadhaa isinillee jabaadhaa warri ilaalaa jirtan haaraalleen taatanii warri ilaalaa jirtan jabaadhaa. Rifeensi koo dura baay'ee gabaabaa ture laa iddoon agarsiisaa jiru kana jiraayyuu amma kana dabalee ergan kunuunsuu qabeetii. Kanaafuu kottaa waliin dibannaa kunooti tiriitimantiin kiyyaa yookiin immoo maaskiin koo kanaadha. Kanaan dura waliin hojjennee kanaaf amma hin dibannaa akkatti das nama jedhu qicii sammuu irratti xabba gadi jedheen akkatti namatti tolu gadi dibatan. Dadhuma haadha keenyaa sana fakkaata. Dadhaa haadha keenyaa sana hin beektu miti yeroo nu dibanii sammuu qixxee girmuuf kudha sana akkatti qorru. Akkasuma jechuu dandeessu kunillee jechuudha. Takkitti bartaan taanaan dibadhu siin godha. Yooman dibadhaa jettamtiyyuu jalqabde taananii jalqabaa dibadhaa hin dagatinaa torbee lamaan dibachuu hin dagatinaadha. Maaliif torbee lamaan akka ta'e beektanii? Torbee lamaan gaafa dibannu jijjiirama argaa yookiin immoo rifeensi keenya jijjiirama irratti argina. Kanaaf kun dibadhee xumuree jira. Kanaaf akkasitti bareechisee hidhee ka'ee jira. Xuuncaa koos ilaalaa kunuunaa ispoortaanyaa jette ilaal mucayyoon. Ispoortiin adagaadha na bira. Hin daganne hunduma isaatu. Hojiis hin daganne, ispoortiis hin daganne, hunduma isaayyuu hin daganne. Silkiin harka lafa dhoofte gaasitti otuma waraabu.